Ameerikaan addunyaa irratti biyya humna waraanaa irree jabaa qabdudha. Addunyaa irratti waan barbaadde gochuu barbaadde humna waraanaa ishii bobbaastee abbaa kanaa namni jedhu hin jiru. Waan dhiyeenya kana ta'aa jiru ni argitu baagduu galeessaa keessatti jechuudha. Ameerikaan humna galaanaa guddaa garasitti bobbaastee Iraan wajjin muddama keessa galtee jirti. Inumaayyuu waraanatti ce'uu danda'u kan jedhamutu jira. Mee seenaa humna waraanaa Ameerikaa dudduubatti deebinee haa ilaallu. Ameerikaan erga biyya tokko taate yookiin immoo erga biyya walabaa taate waraana keessa yookiin waraana waliinii Ameerikaa dhaabbatee biyya tokko erga taate waggaa 250 asitti Ameerikaa ammayyeessuu fi guddisuu akkasumas addunyaa irratti biyya jabduu dinagdeedhaan waraanan beekamtuudhaan biyya jabduu akka taatu kan ishee taasise humna waraanaa isheen qabdudha jedhama. Sababni isaa biyyoota garaagaraa keessaa Ameerikaan maal qabdi? Buufata waraanaa hedduu qabdi jechuudha. Ameerikaan biyya ishee keessan yookiin immoo daangaa isheetiin alatti biyyoota garaagaraa keessaa biyya 50 ol ta'an keessaa buufata waraanaa dhaabbataadhaan akka qabdu ragaaleen ni agarsiisu. Buufata waraanaa dhaabbataa akkasumas buufataalee waraanaa xixiqqaa yeroo yeroon kan jijjiiramanii gara 200 ta'an qabdi jedhama. Akkasumas loltoota idilee biyya keessaa qabduun alatti daangaa isheetiin ala kan jiran loltoota 200 ta'an biyyoota addunyaa garaagaraa keessaa qabdi. Ameerikaan biyyoota kam fa'i keessaa humna waraanaa yookiin buufata waraanaa kan galaanaa haa ta'u, kan lafaa haa ta'u, kan qilleensaa eessa fa'i qabdi jennee mee haa ilaallu. Addunyaa irraa yookiin ardiilee addunyaa irra jiran torban keessaa ardiin Ameerikaan humna ishee hin qabne yookiin humna buufata waraanaa hin qabne Antaartikaa qofaa jedhama. Saniyyuu namni irra jiraatu fi malee too namni irra jiraate Ameerikaan achiis buufata waraanaa ni qabaatte jechuudha. Afrikaa yoo fudhattan ni qabdi, Eeshiyaa dhaquu dandeessu ni qabdi, biyyoota Awurooppaa hundumaa keessaa jechuun ni danda'ama ni qabdi. Akkasumas Laatiin Ameerikaa yookiin immoo Ameerikaa kibbaa keessaa Awustiraaliyaa keessaa ni qabdi jechuudha. Akkaataa fedhii siyaasaa fi fedhii biyyaalessaa qabduun biyyoota garaagaraa keessaa buufata waraanaa gurguddaa xixiqqaa ni qabaatte jechuudha. Fedhiin Ameerikaa inni guddaan eessa jira? Gara biyyoota Awurooppaa fi baha giddu galeessaa Eeshiyaa keessa jira. Mee naannoo Chaayinaa fudhannu. Ameerikaan buufata waraanaa addunyaa irratti qabdu keessaa tokko guddaan kan jiru Eeshiyaa keessa jechuudha. Keessumaa Jaapaanii fi Kooriyaa kibbaa keessaa buufata waraanaa gurguddaa qabdi. Jaapaan qofaa keessaa Ameerikaan loltoota waraanaa 50,000 ta'an akka qabdu ragaaleen ni agarsiisu. Kan biraa immoo fudhannee Kooriyaa kibbaati. Ameerikaan Kooriyaa kibbaa wajjin hidhata waggaa dheeraa waggaa 50 olii waan qabduuf keessumaa waraana waliinii Kooriyaa keessatti mudatee wal qabatee Ameerikaan humna nagaa garasitti bobbaastee turte jechuudha. Waraana addunyaa lammaffaa booda biyya humna jabaa qabdu taatee waan baatee fi inumaayyuu poolisii addunyaa godheeti namni kan ishee fudhatu jechuudha. Humna jabaa ijaartee akkasumas sirna bulchiinsa addunyaa, sirna faayinaansii addunyaa, UN yoo fudhattan, baankii addunyaa yoo fudhattan, akkasuma IMF yoo fudhattan, WHO yoo fudhattan dhiibbaan Ameerikaa guddaatu duuba jira jechuudha. Sababni isaa waraana addunyaa lammaffaa booda biyyoonni dur humna waraanaa jabaa qaban, dinagdee jabaa qaban kanneen akka Faransaay, UK, Jarmanii fa'aa, Jappaan fa'aa waan dadhabaniif waraana addunyaa tokkoffaa fi lammaffaadhaan Ameerikaan achi keessaa baatee waan mul'attee fi fedhiin ishii guddaa ta'ee mul'ate dhaabbilee addunyaa bulchan yookiin immoo sirna addunyaa qajeelchan kanneen hundeessite. Fakkeenyaaf UN yoo fudhattanii wiirtuun isaa eessa jira? New York jira. IMF yookiin immoo International Monetary Fund jedhamu yoo fudhattanii wiirtuun isaa eessa jira? Achuma naannoo biiroon giddu galeessaa UN jiru jira. Akkasuma World Bank yoo fudhattan innis achuma New York jira jechuudha. Kun maal agarsiisa? Ameerikaan humna waraanaa jabaa qabaachuu ishee irraa kan ka'e humna siyaasaa fi humna diinagdee jabaa horattee dhiibbaa addunyaa irratti geessisu akkasumas sirna addunyaa jijjiiruuf yookiin immoo addunyaa qajeelchuuf gargaaru dhaabbilee gurguddaa addunyaa kanneen iyyuu hundeessuu keessatti gaheen ishee guddaadha. Sana booda humna waraanaa jabaa ijaarrachaa waan dhufteef waraana addunyaa lammaffaa booda waraana waliinii Kooriyaa kibbaa keessatti mudate ni yaadattu. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii walgahii taa'anii humni nagaa kabachiisaa achitti akka bobba'u waan godhee fi Ameerikaan biyyoota michoota ishee ta'anii fi humnoota bobbaasuu danda'an of duuka qajeelchite yeroo sadaa Itoophiyaan iyyuu humna waraanaa ishee garasitti bobbaasteerti akka nagaa kabachiisuuf jechuudha. Gara Kooriyaa seentee waraanni waggoota erga gaggeeffamee booda Kooriyaan kaabaa fi kibbatti gargar cabdee Ameerikaan Kooriyaa kibbaa keessatti humna waraanaa buufata humna waraanaa guddaa ijaarratte qabdi jechuudha. Fakkeenyaaf amma buufata humna qilleensaa Kaamp Hanfiree jedhamu achi keessaa qabdi jechuudha. Yeroo garaagaraatti sochii Eeshiyaa keessatti gaggeeffamu Kooriyaa kaabaa to'achuudhaa fi akkasuma Kooriyaa kibbaa wajjin yaalii yookiin immoo leenjii waraanaa garaagaraa gaggeessuudhaa fi humnoota xayyaaraa ishee kan akka B-52 jedhaman, B-2 Spirit jedhaman, xayyaarota waraanaa ammayyaa akkasuma immoo dooniiwwan galaana jala deeman, galaana gubbaa deeman hedduu achi qabdi jechuudha. Kanaaf Jaapaanii taanee Eeshiyaa keessaa biyya Ameerikaan buufata waraanaa guddaa qabdu
Kooriyaa Kibbaati jechuudha. Akkaataa itti ishiin Chaayinaa marsitee mee haa ilaallu. Digirii 180 kan ta'u Chaayinaa marsitee biyyoota garaagaraa keessatti Ameerikaan buufata waraanaa qabdi jechuudha. Fakkeenyaaf Jaappaanii fi Kooriyaa kaasneera biyyoota buufata waraanaa gurguddoo keessaa qabdudha. Kan akka Taayilaandi fudhachuu dandeessu, Filiippiinsi fudhachuu dandeessu, Taayiwaan fudhachuu dandeessu, Chaayinaatti marsitee buufata waraanaa guddaa qabaatte jechuudha. Kun maal agarsiisa? Ameerikaan akkaataadhuma fedhii siyaasaa fi biyyaalessaa qabduun naannoo sanatti marsitee jirti. Maaliif Chaayinaan addunyaa irratti yeroo ammaa biyya guddoo Ameerikaa dura dhaabbachuu dandeessu dinagdeedhaanis haa ta'u, waraanis haa ta'u biyya jabduu Ameerikaa morkattuudha jechuudha. Kanaaf Chaayinaatti marsitee buufata waraanaa gurguddaa qabdi jechuudha. Jaapaan keessaa gara humna waraanaa 50,000 qabdi, Kooriyaa keessaa gara humna waraanaa 30,000 qabdi. Kanaaf Chaayinaan naannoo Ameerikaan buufata waraanaa guddaa keessaa qabdu keessaa tokkodha. Mee gara baha giddu galeessaatti asaa deebinu jechuudha. Bahi giddu galeessaa addunyaa irratti naannoo istiraateejii beekamaadha. Sababni isaa baha giddu galeessaa keessaa waraanni hin dhabamu, fedhii biyyoonni garaagaraa fedhii achi keessaa qabu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waraana addunyaa lammaffaa booda Ameerikaan jabaattee waan baateef humna cimaa waan qabduuf poolisii addunyaattis jedhamtee waan yaadamtuus isheenis akkasitti waan of ilaaltuuf baha giddu galeessaa keessatti humna waraanaa guddaa bobbaastee buufataalee waraanaa guddaa qabdi jechuudha. Biyyoota 7 ta'an keessaa baha giddu galeessaa keessaa Ameerikaan maal qabdi? Buufata waraanaa 19 ta'u qabdi jechuudha. Buufata humna qilleensaa, buufata loltoota lafoo akkasumas buufata galaanaa qabdi jechuudha. Biyyoota baha giddu galeessaa Ameerikaan buufataalee waraanaa 19 keessaa qabdu keessaa buufanni humna qilleensaa guddaan kan itti argamu UAE yookaan United Arab Emirates keessatti buufata humna qilleensaa Al Udeed jedhama. Buufanni humna qilleensaa kun sochii Ameerikaan baha giddu galeessaa keessatti taasistu sochii waraanaa opereeshiniiwwan garaagaraa Sooriyaa keessatti, Iraaq keessatti akkasuma Iraan keessatti gaggeessituu fi buufata waraanaa kana qabdi. Kana fayyadamte jechuudha Al Udeed. Buufanni waraanaa kun xayyaarota waraanaa ammayyaa kan akka F-32 kanneen jedhaman, strategic bombers warra jedhaman kan akka B2 Spirit, B52 warra jedhaman akkasumas xayyaarota reconnaissance yookaan immoo basaasa garaagaraaf gargaaran hedduu kan hidhatedha. Xayyaarota waraanaa 100 fi dirooniiwwan garaagaraa hedduutu buufata waraanaa kana keessatti argama. Akkasumas buufanni waraanaa Al Udeed United Arab Emirates keessatti argamu akka Central Command Ameerikaatti kan tajaajiludha. Ameerikaan opereeshiniiwwan baha giddu galeessaa keessatti gaggeeffamu naannoo Israa'el yoo fudhattan akkasuma Iraaq, Sooriyaa yoo fudhattan opereeshiniiwwan achitti gaggeeffamanii fi buufata ishee achi godhatte jechuudha. Beezii yookiin immoo Central Command achi godhatteeti kan isheen opereeshiniiwwan gaggeessitu jechuudha. Achi keessa gara loltoota 10,000 ta'an idileedhaan qabdi jechuudha. Buufataaleen waraanaa kanneen biroo xixiqqoon gurguddoon jiru. Turkii keessa jiru, akkasuma Bahareen keessa jiru, Joordaan keessa jiru. Biyyoota kan biroo 7 ta'an baha giddu galeessaa keessaa Ameerikaan humna waraanaa buufata humna waraanaa xixiqqaadha hanga gurguddaatti hedduu qabdi jechuudha. Mee sadaffaa gara Awurooppaatti deebidu jechuudha. Biyyoota Awurooppaa hundumaa jechuun ni danda'a. Ameerikaan buufata waraanaa xixiqqaa hanga gurguddaatti qabdi. Buufanni waraanaa guddaan garuu kan argamu biyya Jarman keessatti jechuudha. Dhiibbaa sirna koominizimii Raashiyaa irraa gara biyyoota Awurooppaatti dhufee dura dhaabbachuudhaaf Ameerikaanii Jarmanii keessatti naannoo bara 1970 booda buufata guddaa ijaartee turte jechuudha. Buufanni guddaan kun Raamstiin jedhama. Raamstiin buufata guddaa Awurooppaa keessaa buufata humna qilleensaa guddaadha. Inumaayyuu magaalaa xiqqoo jedhamuudhaan beekama jechuudha. Achi keessa loltoota gara 10,000 oliitu jira. Manneen barnootaa jiru, giddugalli gabaa jira. Magaaluma keessa jiraatan jechuudha. Maatiin isaanii achi jiraatu loltoonni Ameerikaa. Kanaaf Ameerikaan opereeshiniiwwan hanga baha fagoo biyyoota Awurooppaa akkasumas sochii basaasaa fi to'annoo waraanaa garaagaraa gaggeessuudhaaf keessumaa Ameerikaa dura dhaabbachuu kan danda'an biyyoota isheedhaan morkatan ta'uu danda'a, biyyoota diinota kooteettee yaadde ta'uu danda'a. Kanneen akka sochii Iraan, sochii Raashiyaan naannoo sanatti taasistu akkasuma kaaba Awurooppaatti sochii biyyoonni akka Chaayinaa taasisan achirraa ka'uu danda'a. Keessumaa xayyaarota basaasaa rikonosansiidhaaf kan gargaaran achi kaasuudhaan kan isheen to'attu jechuudha. Kana biraan immoo biyyoota akka UK, Faransaay akkasuma biyyoota akka Portugal biyyoota Awurooppaa bahaa fi lixaa hundumaa keessa humna waraanaa cimaa qabdi jechuudha. Inni guddaan garuu Raamstiin kan jedhamu Jarman keessatti kan argamudha. Gara Afrikaatti argamu jechuudha. Afrikaa keessa Ameerikaan buufata guddaa tokkodha kan isheen qabdu. Inni keessatti argama ollaa Itoophiyaa kan taate Jibuutitti argama jechuudha. Buufanni guddaan kuni akka Central Command Afrikaa
sochii Ameerikaan opereeshinii yookiin sochii waraanaa naannoo gaanfa Afrikaa guutummaa Afrikaa fi akkasuma galoo galaana diimaa irratti taasistu achirraa kaateeti kan isheen to'attu jechuudha. Kanaaf Jibuutiin buufata waraanaa Ameerikaa Afrikaa keessatti guddaa ta'e tajaajiltuudha jechuudha. Buufataalee waraanaa xixiqqoo hin jiru. Fakkeenyaaf amma Keeniyaa keessaa Ameerikaan buufata waraanaa sochii loltoota leenjisuudhaaf akkasumas Alshabaab to'achuudhaaf illee ni fayyadamti. Kanaaf Afrikaa keessaa biyyi guddoon buufata Afrikaa keessaa buufanni waraanaa isheen guddaan qabdu Jibuutitti kan argamudha. Gara biyyoota Laatiin Ameerikaa fudhattan Poortaariikoo fudhachuu dandeessu achi buufata guddaa qabdi. Kuubaa keessaa Guantanamo kan jedhu dhageessanii beektu jechuudha. Ameerikaan Kuubaa wajjin keessuma waraana hololaa booda walitti dhufeenya gaarii hin qabdu. Walitti dhufeenya diinummaati kan isheen qabdu. Garuu immoo Guantanamo ba'ee dhuunfattee qabattee achi keessaa namoota fakkeenyaaf shororkeessummaan shakkite biyyoota garaagaraa keessaa qabattee yakka gurguddaa raawwatan kan jette eessatti hiiti Guantanamo ba'ee yookiin immoo mana hidhaa Guantanamotti hiiti jechuudha. Kanaaf Guantanamoon buufata waraanaa Ameerikaa Laatiin Ameerikaa keessatti argamu, Kuubaa keessatti argamudha jechuudha. Kuubaa wajjin walitti dhufeenya gaarii qabaachuu baatan illee ammayyuu achi keessaa Guantanamo ba'ee buufata waraanaa guddaa qabdi. Fakkeenyaaf dhiyeenya kana opereeshinii waraanaa biyya Laatiin Ameerikaa kan taate Venezuelaa keessatti gaggeessitee pirezidaantii biyyattii qabattee baate irraa kaatee buufanni waraanaa isheen irraa kaatee opereeshinii gaggeessite buufata waraanaa Poortaariikootti argamudha jechuudha. Kanaaf Laatiin Ameerikaa keessas buufataalee waraanaa gurguddaa fi xixiqqaa qabdi jechuudha. Walumaa galatti maal jechuu dandeenya? Ameerikaan addunyaa irratti biyya buufata waraanaa biyyoota garaagaraa keessa qabdu ishee tokkodha jechuudha. Biyyoonni biraa jiru kanneen akka Raashiyaa, kanneen akka Turkii fa'aa, kanneen akka Chaayinaa fa'aa biyyoota xixiqqoo keessaa biyyoota 5-10 hin caalle keessaa qabu. Garuu Ameerikaan biyyoota 50 ol ta'an keessaa buufata waraanaa gurguddaa fi xixiqqaa 200 ta'an qabdi jechuudha. Kanaaf kun maal nutti agarsiisa? Ameerikaan ammayyuu biyya waraanaa jabaa addunyaa irratti qabdu ta'uu ishee nutti agarsiisa jechuudha.